Jibriil uumaa rabbii keessaa isa jalqabaa kan hanga ammaa lubbuun jirudha. Osoo haadhaa fi abbaa hin qabaatin yeroo jalqabaatiif nafseen kan kennamteef Jibriilidha. Jibriil akkamitti gara aalama addunyaa kanaa dhufe laata? Jibriil yeroo dhalatu yookaan ammoo yeroo uumamu akka daa'immanii bo'aa cinqamaa miti inni kan dhufe. Sayyid Ibn al-Musayyib akka dubbatanitti malaayikaan yeroo jalqabaatiif gara aalama addunyaa kanaa yoo dhufan laa hawla walaa quwwata illaa billah jabeenyaa fi dandeettii tokkollee hin qabnu rabbii malee jedhaati kan dhufan. Jibriilis jecha kabajamtuu tana jedhaa kan dhufedha. Malaayikaan tokko guddinaa fi jabeenyi isaa kan ittiin lakkaa'amu itti gaafatamummaa isatti kennameenidha. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam waa'ee malaayikaa arshii rabbii badhatu yommuu dubbatan gidduun gurraa fi gurmuu isaa qofti deemsa waggaa 700 fudhataa jiran. Jibriil alayhi salaam immoo itti gaafatamummaa isatti kenname malaayikaa hunda ol. Akkasumas guddinni isaa ammoo malaayikaa arshii rabbii badhatus oli. Uummattoota Banii Luuxii dachii oli fuudhee gadi isaan gargalchuudhaaf jecha Jibriil koola isaa 600 keessaa qaccee koola tokko of fayyadamee jechuudha. Kanaafuu guddinni isaa daangaa kan hin qabne Jibriil alayhi salaam itti gaafatamummaan isatti kenname hoo maalidha laata? Nabiyyoota rabbii hunda caalatti walitti dhufeenyii fi hariiroon inni nabiyyallaa Muhammad wajjin qabu maal fakkaata ture? Akkuma uummattoota biroo Jibriilis ni du'aa laata? Seenaa gabaabaa kana hanga xumuraatti obsaan dhaggeeffannu tola rabbiitiin hedduu irraa fayyadamtan waan ta'eef. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam waa'ee Jibriilii boca hunda akka argan yoo dubbatan koola 600 kan qabuu fi addunyaa hunda akka wajjin ga'uu danda'u dubbatan. Jibriil alayhi salaam nabiyyoota rabbii 124 tokko isaaniitiif barsiisaa, qarqaaraa, eegumsaa fi tumsa kan isaanii taasisu ture. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne Aadam alayhi salaam erga jannatarraa baafameen booda gidduu rabbiitii fi gidduu aadamii ergaa deddeebisa kan ture Jibriilidha alayhi salaam. Aadam alayhi salaam yeroo du'u Jibriilii fi malaayikoonni biroo dhufanii jana isa dhiquu fi sirna awwaalchaa akkamitti akka gaggeessan yeroo jalqabaatiif ilmaan namaa barsiisaa turan. Haajaraan radiyallahu anhaa ilma isii Ismaa'eelin qabattee gidduu Safaa fi Marwaa bishaan barbaaduuf jecha yoo asii fi achi fiigdu bishaan dhabdee abdii kutattee akka tasaa sagalee wahii dhageette. Sagaleen kun sagalee Jibriil ture alayhi salaam. Jibriil alayhi salaam masaraataa yookaan immoo dullaadhaan yoo lafa gadi waraanu bishaan zamzamaa lafa keessa ol burquu eegale. Yeroo sana Haajaraan bishaan zamzamaa kan osoo itti cufuu baatte bishaan zamzam yaa'ee addunyaa hunda waliin gahaa ture jedhan. Hangarraas bishaan zamzamaa sekondii tokko keessatti liitira 8,000 kan bahu yoo ta'u bishaan raajii kun ajja rabbiitiin kan bahe yoo ta'u kan baases Jibriil malaayikaa guddichaadha. Nabi Ibraahimii fi Ismaa'eel kaabaa ijaaranii erga geessaniin booda Jibriil dhufee sirna hajjii dhaawaataan isaan barsiise. Sheexanni isaan qormaatuuf dhufnaan darbanna guyyaa har'aa jamratul aqabaa jedhamuun beekamtu kan hojjaajuun darbatan kan ajaje sayyidanaa Jibriil ture. Nabiyyallah Yusuf yeroo obboleeyyan isaanii boollatti isa darbatan akka lafarratti hin kufne Jibriil harka isaa jalaa fi qabe jechuudha. Nabiyyallah Iisan yeroo Yaahudonni isaan fannisuuf jedhan Jibriil qarqaaree gara samiitti akka ol ba'an taasiseera. Nabiyyuna Muhammad alayhi salaatu wassalaam yeroo daa'imummaa isaanii osoo isaan ijoollee wajjin taphachaa jiran Jibriil qabee lafaan dha'ee garaa isaanii qalee onnee keessaa baasee onnee isaanii keessaa qaama tokko kun kutaa sheexanni keessaa qabu jedhee keessa darbee onnee isaanii immoo bishaan zamzamaatiin niqee malaayikaan itti deebise Jibriil ture. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam umrii isaanii yeroo gara waggaa 40tti dhiyaatan abjuu gaggaarii arguu eegalan akkasumas kophaa ba'uus barbaadan. Ergasii gara gaara Hiraa deemanii baatii ramadaana ta'anii uumaa rabbii xiinxalluu fi tafakkuruu eegalan. Guyyaa tokko Jibriiliin duraan abjuun argaa turan gaara Hiraa keessatti qaamaan argan. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam sodaadhaan liqimfaman. Jibriil alayhi salaam dhukkaamsee isaan qabee dubbis jedheen. Nabi Muhammad annam waa dubbisu hin taane jedhaniin dhugaa ta'uu mirkaneessuuf jecha si'a sadii isaan qabee dhukkaamsee dubbis jedheen. Nabi Muhammadis annam waa dubbisu hin taane jedhaniin. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آية القرآن كشنيت إسان دبسيسه بركان مد وحي كان وقاري دمي سبيف وسودان جتين بواتره كاوم سيسا غار هيرا كيستره أبو جهل قويات قراتته محمد يو إني كعبة درتي كان صلاته وأركوتاته مرمى سار رجل يريد رادته ويقلي Nabi Muhammad alayhi salaam kaaba fuulduratti salaataa jiran argee aariidhaan gara isaaniitti qajeele garuu fuula isaa qabatee iyyaa gara duubaatti deebi'e. Maal taate maaltu si mudate jedhanii yommuu gaafatan wallaahi rabbitti kakadhe gidduu kiyyaa fi gidduu Muhammaditti boolla ibiddaa wayiitu jira jedhee dubbate. Nabi Muhammad alayhi salaam erga salaata xumuraniin booda osoo gara kiyya waan dhiyaatu ta'e Jibriil silaa qaama isaa akka shunkurtiitti isa kukkuta jedhan. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam yeroo dhukkubni isaanitti jabaate ajalli du'aa isaanitti dhihaate. Aishaan radiyallahu anhaa gudeeda ofii irratti isaan hirkiftee osoo jirtu saahibni rasuulaa Jibriil alayhi salaam itti ol seenee fuulli Muhammad alayhi salaam ifee gammachuudhaan guutame. Ergasii Jibriil Nabi Muhammadiif filannoo lama qopheesseef. Filannoon jalqabaa yaa Muhammad addunyaa tanarra yeroo dheertuu sahaabota tantee wajjin jiraachuu barbaaddamoo rabbii kan keetii wal qunnamtee gara rafiiq al a'laa fudhatamuu barbaadda jedheen. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam
غابي في شكيتو كمرت الرفيق الأعلى غرقان دولانا غرا صاحبان أولان تسني دين ورباد جرين نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكجرانيت جبريل قد جلو سوينافين هندي لبوتو دوارن أمتو رجران ويا قياما إرقى ترمبان أفوفا من بودا أممتوني هندي ندوان تمررت جبريل ميكائيل إسرافيل في ملائكة دعاء قفتو هفن إرقسي ربين أواتان ملائكة دعاتين أكلبو ساني بور آجج دبرس إرقسي تمررت نفسين جبريلس أكفورمت ربين مرتي دبرس جبريلس يرو ملائكة دعاء لبو ساباسو تروفو ربي إسا فارسا فندر ملائكة دعاء تكفا تمررت ملائكة دعاء أكدو ربين مرتي دبرس إنس جدوا kan hin duune kan hin shaaramne zalaalam jiraatan Allahi tokkochatu adda isaa hafa jannata keessatti wallahi jibriil ta'uu ni danda'ama nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jaafariin jannata keessa jibriilni wajjin kan bararu arge jiran kanaaf kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube channel keenya seenaa keenya kana dharraa barumsa guddaa akka argattan abdiin qabna kanaaf seenaa biraa qabannee hanga deebinutti nagaan turaa YouTube channel keenya subscribe gochuun dagatina isin jecha wassalaamu alaykum wa rahmatullah